akkam jirtu fayyaa keessanii walabummaa news network irraan isinii bilbilaa jira akkam jirtu nagaadha nagaadha akkam jirtu fayyaa keessanii anis aanaa buunaa Gindabaratti obbo Dajanee Zawudee jedhama Zawudee Caalaati akkam jirtu obbo Dajanee fayyaa keessanii fayyaa gaarii galata waaqaati nagaadha sin nagaa keessanii fayyaadha odeeffannoo wayii na qabeetan isinii bilbilee lafti wayii bitamee jira kan galma waaqeffannaa kan jedhamu jira lafti kun eessatti bitamee akkamitti bitamee kan jedhuu fi mee kanaafanii wanni kun hammam dhugaadha moo dhugaa miti kan jedhu irratti isin gaafachuu barbaada. Maal seetanii lafti sirriidha lafti kuni jaarraa 17 keessa namicha Ariyaa kan jedhan jaarsa durii wayii jira. Lafti isaa lafa waaqeffannaati ani Oromoon irratti bahee tulluu yaabbatee arfaa isaa waaqa isaa galateeffatu birraa waaqa isaa galateeffatu. Seenaa dheeraa ture. Seenaa dheeraa kanaanii amma bara xaaliyaanii sun illee xaaliyaanii biyya keenya warrartee kaabii adda addaa irratti kaabdee kaabiin sun jalaa jigee booda isaanuu dhiisanii deemanii. Tullichi amma gaara taata gararraadha. Amma tulluun kun egaa lafa seenaatii lafa tureeru lafa buleeru yeroo ammaa kana qaama biraatiin barbaadamuudhaan lakkii kuni aadaa Oromoo turratti turaa ture irratti bobbaa ture irratti seerri qajeelfamaa ture waraanni asiiseetii bokkuun asiiseetii handibamee irratti kadhataa kan rakkate irratti hiikamaa arfaasaa ittiin kadhannaa birraa ittiin kadhannaa kuni gara biraatti darbuun qabu kan jedhani jaarsolii wayii informationii nu kennanii. Amma informationii bakka gaa sun dhaqannee erga argannee nuti immoo nama 15 taanii wal gurmeessinee. Lafichi kaaree 4,000 bal'inni isaa. Tole. Kaaree 4,000 kana dhammee ganzabaan qarshiidhaan gara miiliyoona 1 fi gara miiliyoona 2 binne. Amma erga bitamee immoo karaa dhaaba amantaa biraatiin isaan immoo deebisanii gara miiliyoona 2 kennanii. Falmii fi atakaroo guddaa keessa ol gashinee. Misgaanni waaqaan badiini bakka booda falmii fi atakaroon sun dhaqeeti bakka uummannis gara keenya goree. Amma lafichi harka keenya galuu danda'e. Mee asirratti dura wanni isin qabxii isin kaastanii lafti kuni Booriyaa jedhamaa jaarraa 17ffaa keessatti kan nama Oromootii jettanii lafti kuni lafa Oromoon itti safuuf safeeffannaa Oromootii kan jettan kaastanii deebitanii egaa qarshii miliyoona 2 binnee jettanii warri biraa dhufee miliyoona 2 kennu kuni waanuma isin kennitan san kennan immoo miliyoonni 2 dabalata kennanii jechuudha kana uummata. Aha isin irratti miliyoona 2 dabalanii jechuudha. Dabalanii. Kanaafuu amma akka seeratti isin waan dura bittanii jirtaniif seeran irra aantanii lafa kana fudhattanii jechuudha. Of harka gashanneerra irrattuu wannoo jennee bakka of harka gashanneerra. Okay, mee haa ta'uuti akkuma beekamu gaa Oromoon Finfinnee kanarra Oromoon Tuulamaa buqqa'ee jira bakki inni bu'ees hin beekamu. Mee Oromoon Finfinnee kana keessa jiru warri waaqeffataa ta'anii jiraatan yoo namoonni muraasni illee haa jiraatanii naannoo sanitti bakka awwaalchaa ni qabaa. Kana akka mootummaatti akka biyyattii nama dhalataa biyya sanii keessatti wanni gaafatamee adda baafame jira. Ammas immoo galma waaqeffannaa kana ijaaruudhaaf sababiin isaan isinirratti qarshii miliyoona 2 kennaniif dhuguma lafa san barbaadaniiti immoo Oromummaadhuma kana balleessuudhaaf maallaqa kana baasan jettanii yaaddu. Amma maal seetani? Tulluun Oromoo akkuma jirutti saamamaa jira. Naannoo Finfinnee kana Finfinnee magaala isaaniiti amma immoo magaalaadhaan alatti baamee tulluun Oromoo bootaan kabaja qabu lafti uumaa lafti duudhaa kan arfaasaa namni irratti bahee kadhatu kan birraa irratti bahee kadhatu kan Oromoon gaaddisa odaa jala taa'ee seera isaa qajeelfatu yeroo ammaa kana baay'isanii saamamaa jira. Nu dhibee baay'iseeti. Kuni tokko amantaa babal'ifachuu otoo hin ta'in amantaa isa kaan dhiibuu natti fakkaatan mannaan laalu naan fudhatu. Aadaan Oromoo kana balleessuudhaan malee lafti eessaa qabamee hamma eessaatti naanna'ee otoo bootaa adda addaatiin
qabatanii jiranii deebisanii amma immoo tulluu adda addaa kana irratti deebisanii waa biraa yaaduun yaa'u amantaadhaan mitiin keezii biraa of keessaa qaba. Oromummaan balleessuu tulluu sun balleessuudha natti fakkaatan. Ayyee galatooma. Mee egaa uummanni Oromoo kan biyya alaa kana keessa jiru baay'eetu jira. Oromoon ala mancaa fi mana mancaa ta'ee jira malee Oromoon akka Oromootitti Oromoomee akkasiin amma kun waan hunda eegdanii jirtan kanatti hin jiru. Namuu balbala adda addaa keessa seenee jira. Uummanni keenyaa fi warra waan kana akkamitti isin gargaaruu danda'u? Gargaarsi isin uummatarraa barbaadan maalidha? Wanti bakka sanitti qophaa'uudha adeemu maali Oromoodhaaf maal godha gara fuulduraatitti kan jedhu irratti uummata keenyaaf ibsaame. Duraan dursinee galmi iddoo sun irratti ijaarru galma aadaa Oromoo calaqqisiisu. Aadaa Oromoo kan calaqqisiisu duraan dursinee galma aadaa Oromoo kana ijaarrachuu qabna. Ittaan sinee immoo waaqeffataan amma yeroo ammaa kana bootaa awwaalaan qabu. Lafuma isaa irratti otoo jiru lafuma ofii qabu irratti deebisee lafa bitaa jira amma gaafa du'e ganzaba kan falteetti kan awwaalamtu. Kanaaf amma nuti duraan dursinee galma kan erga ijaarree booddee lammataa immoo ittaan sinee bootaa awwaalaa tuujuba. Oromoon tuujuba jalatti kan awwaalamu duratti abbootii keenya irraa sakaakayyuu keenya irraa sakaakilee keenya irraa kan dhageenye tuujuba qaba. Tuujubatti awwaalama malee mana biraatti hin awwaalamu. Dhugaadha. Kanaaf amma waa'een awwaalaa kun immoo baay'isee dhibaa jira. Awwaalli kun baay'isee dhibaa jira. Mikinaan haalli isaa rakkoon isaa hiikkachuu hin dandeenye. Amma karaa aanaatiin waa baay'ee hojjechaa jirra. Waa baay'ee nu milkaa'eera maanaa irratti. Baay'ee gaariidha. Egaa akkuma amma isin jettanii tuujubni kunis baay'ee barbaachisaadha. Galma kana galmi kuni galma aadaa Oromoo guddisuu jettanii lafti amma bakki Finfinnee irraa hammam fagaata? Bakki amma isin yookaan immoo hammamitti dhiyaata Finfinnee magaalatti bakki amma lafa isin bittan kuni taaxaqiin kuni kan jedhu irratti naannoo isaa sirriitti ibsitanii uummata keenyaaf naannoo sanitti maaltu argamaa? Akkamitti uummanni keenya amataan immoo yookaan immoo waggaan dhufee bakka sanitti wal argamoo bakki sun yeroo hundaa banamaa ta'ee bakka Oromoon itti safuu fi safeeffannaa isaa baratudha moo akkamitti maal fakkaatamee wanni isin qopheessaa jirtan kun? Amma gaa qophiin nuti qopheessine duraan dursamee Finfinnee irraa amma fagaata kan jedhame kiiloomeetirii 3 fi 4 darba. Tulluun suni tulluu 5 marsamee jira. Inni kun tulluu Ariyaa jedhama. Maddii sun tulluu Leencaa jedhama. Tulluun nu gararraa tokko immoo gaammallee beeta kiristaana wayiitirra dhaabbate malee ani badhaasi. Okay. Tulluu gaara mannaa gashaa kan jedhamu kan badhaasaati tulluun sun. Okay. Duuba keenya immoo tulluu Bachoo kan jedhamutu jira. Amma tulluu 5 marsamee jira. Inni achirra dhaabbatte Finfinnee of jalatti to'atta. Boolee ta'ee handhuura Finfinnee magaalaa Finfinnee akkatti of jalatti ilaaltaa jechaadha. Tole. Tullichi akkasiitii deebi'amee immoo maaliifi galmi kun yoo ijaarame aadaa Oromoo haala isaa kan eeggateen erga ijaarramee booddee bashannanaafis hin ta'a. Bashannanaafis hin ta'a. Tole. Waggaa keessatti immoo gizee lama dhaqnee waaqa keenya galateeffanna arfaasaa nagaan nu baasii birraa nagaan nu bariisisii jennee. Akka irreechas bakka sanitti irreeffatamuun ni danda'ama jechuudha. Irreeffannaan arfaasaa fi birraa iddoo sunitti akka irreeffatamu goona. Kanaafiyyuu amma bakki kuni bakka tulluun Ariyaa kuni tulluu jaarraa 17ffaa keessa Oromoon irratti irreeffachaa ture kan jettanii jechuudha yoo gabaabsee waan kana ka uummata hubachiisu ta'e. Amma bara wannoo jaarraa 17ffaadhaan dura akka seenaan adda addaa nutti beektu. Tullichi seenaa waggaa 3,000 qabadan. Seenaa waggaa 3,000. Tole. Kanaafi
amma kun immoo jaarraa kudha torbarraa qabamee Oromoon arfaasaa achitti ba'a, birraa achitti ba'a. Waaqa isaa galateeffatee waaqa isaa galateeffata. Nutis tokko aadaa keenya cimsuudha, lammataan aadaa keenya gabbisuu. Hayyee. Meega Halo. Sarraan immoo maal seetee dhaloota keenya dhaloota amma lafaa ba'aa jiran kana barsiifachuu qabna. Maaliif aadaan keenya akka duubatti namni aadaan keenya kaleessa dagatame kunuu kanarra daranaan cimee akka itti fufuudhaaf hojii guddaa fi sochii babal'aa hojjechuu qabna. Amma gabaabinaan warra biyya alaarraa nuti kan barbaannu yeroo ammaa kana biyyi keenya akkatti jirtu beektu. Dhugaadha. Maaliif Oromiyaa irratti na gubbaa jirra, kaan isaa gaddisee, kaan biyya isaa gaddisee kan jira. Kanaaf gargaarsaa fi tumsa nu godhanii aadaa keenya gabbifachuudhaa fi tulluun kunis immoo akka nu harkaa bahee akka biraa keessan galle isarratti akka nu ciccitanii fi kan nuti deeggarsa sin gaafanne. Hayyee baay'ee galatoomadha. Egaa namoonni uummanni Oromoo biyya alaa kana jiru namni Oromoo ta'e dhimma kana dhimma beektee warri maqaa amantaatiin lafa babal'ifachuudhaaf lafa saamaa jiran irratti waan isin irratti dhiibbaa gochaa jiran gatii dinagdeetiin isin daftanii waan tokko irratti ijaartanii wanti kuni waan Oromooti handhuura Oromootu bakka kana jira seenaa hedduu qabaa kan jedhu mee gara namni isin ittiin gargaaruu danda'u yookaan immoo wanni isin qopheessitan jira moo yeroo gara fuulduraatti qopheessitanii uummata kanaaf ibsitu moo koree qindeessitanii warra waan kana gara namni itti isin gargaaruun waan qopheessan of harkaa qabdu? Egaa nuti maal teessanii amma koree qindeeffachuudhaaf biyya keessa jirra. Lammata yoo gamma keessaniin dhalataadhuma achi jiruun isinumti koree nu qindeessitan malee as teenye achitti qindeessuudhaafis nu dhiba. Amma fakkeenyaaf isa kana maalinni akkaawuntii dhuma keessanitti namni yoo achitti isinii naquu danda'e gama kanaan kan jedhu akkaawuntii yoo baafattanii jiraattanii maqaa galma kanaatiin namni biyya alaa kana keessatti barbaachisuun koreen wanni barbaachisu yoo jiraatellee namni akka gargaarsa godhu hin gaggaafataa garuu akkaawuntiin daayirektii akka achi deemuuf namoota achitti argaman viidiyoodhaan ragaa qabatamaa wajjiniin uummatatti yoo ka agarsiifamu ta'e akkasittiin irra gaariidha jedhee yaada. Isin amma ragaa cimaayi. Amma abbootiin gadaa Tuulamaa obbo Shifarraa Kabbadaan jedhan nu faana jira. Namoonni kaan baay'een isaanis nu faana jiru. Isa amma suurasaa maalii fi suurasaa fi viidiyoodhaan kan deeggarame isin erginan. Hayyee galatoomadha. Isa kana gubbaa irratti amma wanta barbaachisu waan akkanaati akkaawuntii bantanii akkaawuntii san irratti akka uummanni isin gargaaru yoo gootan irra gaariidha jennee yaadna. Biyya alaa kana keessaa immoo namni waa qabu hamma humna isaa akka akkaawuntii sanitti isinii darbatee isin immoo achi keessaa baafattanii waan galma kanaaf barbaachisu akka gochaa jirtan argaa jirra. Yoo akkasittiin isinii ta'e irra gaariidha. Kan namni tokko dhaqqabeef hin dhaqqabne illee namni wal shakkuu waan irratti wal hin shakkine waan ta'eef ka qabu achumatti galchaa jechuudha. Kan biyya keessa jirus kan biyya alaa jirus akkaawuntiidhuma sanitti isinii galchaa. Akkaawuntii garuu yoo baafattanii akkaawuntii kanaan nu gargaaraa hojjettu. Akkaawuntii banneerra. Waldaa gamtaa fi Oromiyaa baankiin daldalaas akkaawuntii 3 banneerra. Baay'ee gaariidha. Kana banneerra bakka wannoo keenya irratti xalaa keenya irrattis maxxansineerra. Suura faanaa deeggarree gaasinii ergineerra amma waa'ee galma isaas akkaataa kamiin akka ijaarramuu qabu. Isa malee wannoon banameera akkaawuntiin. Baay'ee gaariidha. Egaa uummata Oromootti wanni isin dhaamta yoo jiraate dhaamsi keessan irraa maayii wanni dhaammadhaati uummata keenya asumarratti goolabne yeroo biraa walitti deebina. Uummata Oromootiin dhaamsi nani qabu. Tokkoffaa Oromoon aadaa isaa gatuun qabu, safuusaa dagachuun qabu, aadaa isaa babal'ifachuu qaba, tokkummaa isaa cimsachuu qaba. Aadaa isaa fi safuusaa yoo qabate
tokkummaan isaan cima. Walii galteen hoo jiraatu. Wal dhaga'uun hoo jiraatu. Kanaaf yeroo ammaa kana tokko waaqni biyyuma keenyaallee qabbanaa buusu araaraa buusonnaa akka ayyaantummaatti akka abbootii gadaatti. Lammataan immoo nama keenya walii galtee haa kennu. Namni keenya walii galee wal dhaga'ee xinnaan guddaa beekee guddaan xinnaa beekee walii biratti isheen waa bushu. Yeroo ammaa kana immoo keessumaan keessattuu tulluu keenyaa fi naannoo keenya sirriitti haa kunuunfannu sirriitti haa eeggannu. Tulluun keenya lafti ulfoo keenya saamamaa jira nama biraatiin amantaa fakkeessanii saamaa jiru. Kun immoo badiidha. Bootaa tokko bichaa miti bootaa adda addaattu dhalataas ta'e jaarsas ta'e jaarsoliis ta'e tulluusaa saafuusaa saalfiisaa lafa aadaasaa eeggachuu qaba kunuunfachuu qaba jedha galatoomaa waan carraa kana naa kennitaniif. Hayyee isinillee galatoomadha nutis egaa akka miidiyaatti uummata Oromoo biraan ni geenya akkasumatti biyya keessattis miidiyaan keenya ni daawwatama. Isa kanaaf uummanni Oromoo guutuun baadiyyaatti kaabaa kibbatti waan kana daawwatee akkasiin bira dhaabbatu abdii guddaa qabna. Yeroo gaarii qabaadha. Galatoomaa ulfaadhaa jiraadhaa fayyaanuu ta'a. Hayyee yeroo gaarii qabaadha jedha. Thank you.